Girrisa namni dhugaa qabu warra ima hinjifata sadumaa irratti inuma hinjifata turiidhaaf inuma hinjifata ummata ajaa'ibaati bar bilchiginaa wallaahi billaahi basitti tallee warri bilchiginaa deeggaru kuni ummata ajaa'iba waan jedhan jarri yaaki isa dhumaa irratti maal jedhu beeytani zooranii haqqii ni shannafaa dhugaan immoo atti majaanii bar dhugaan inuma mo'atti jedhan deemanii girrisaa baga gammaddan irra deebi'ee baga gammaddan baga hinjifattan warra osoo aangoo bilaashatti lafa argate warra aangoo bilaashan lafa argate bilchiginnaan sinii gale Abiyyiin Ahmad bilaashatti argate aangoo bilaash ifaajee tokkoon alatti aangoo mootummaa Itoophiyaa ta'uu argatee itti ashoofee farkaa baasaa jira jechuudha. Aangoon Abiyyi harkaa ba'e bara quban qabdanii. Abiyyiin amma wanni takkattiin isa haftu waraanni qofa itti marsuudha. Dhugaa rabbii isin itti maal qabadhaa dubbii kana. Poolisiin qofa kib itti gootee poolisiin maan Itoophiyaa kun kama xiyyiitii itti qabdu argitalaa. Stop. Akkana andaa'in naqaannaq. Qom. Ijjee wadalaa. Tambarkak. Ijjee wadalaa. Gixxim. Umar al-Bashir. Tana qofa eegaa jirra malee akka isin amma bilchiginnaa wadafiit bilchiginnaa ittaan kana irraanfadhaa kaleessa isinitti himne gaafa faranjiin isin waliin jirtu isinitti himne karaan kun isin riimi stop wayita faranjiin isin waliin jirtu har'a faranjiin isin waliin hin jirtu isinitti himna dhugaa nuti gaafa Abiyyiin Ahmad Nobel Prize dhufee Norweetti fudhatu hiriira ittiin baanu jennee dhiifnee miti bargaafsan amma garuu waan takkatti qofa eega jirana poolisiin massaaraa itti qabee Abiyyi Ahmad harka samii ol qabee harka kee gaggaragalchii harka kee duuba deebisii salsalata qofa itti hidhuu qofa qabadhaa dubbii kana bilchiginnaan ani isinitti meera bara Abiyyiin carraa Itoophiyaa keessaa bahuu argachuudhaaf hin taa'u waan kana galmeessaa qalama gurraachaan qalama buleedhaan galmeessi diimaan jala sarari Profeesar Ahmad Culullee jedhee galmeessi onnaa kaayi. Har'a namicha tokko argitanii Afrikaa keessatti poolisiidhaan qabamee seera jala oole. Shiftam akka Abiyyi Ahmadi mootummaa abbaa irree gabroonfata. Ameerikaa yoona Biraanuu Juulaa birrii itti cuqqaalaa jirti. Baacaa dabalee jeneraal Itaamaajoor Shuumii Itoophiyaa kanatti Ameerikaa yoona birrii dirgim. Ameerikaan siin raftu. Ameerikaan Saddam Huseen qabatte Abiyyi qabachuu hin dadhabdu. Biyya Itoophiyaa keessan boo. Wallah rabbi isin agarsiisa. Rabbiin isin agarsiisa warra Ameerikaa tuffattan. Ameerikaa sila jarana. Akkuma baatii fufaatii fi Mustaafaan jaarraa gadi buuftee laaltu sanii gabbuuftani. Yaa miskiinummaa keessa. Ummata Ameerikaatti illee ashoofu isin malee nagarree. Jawaar Muhammad Oromoodha idmee isaa qabsoo tana geggeessee Abiyyi Ahmad gara aangootitti fide. Mootiin girrisaa nyaachuu dide. Cukkoo maloo jedhe. Daabboo nyaadhu jedhe buddeena nyaadhu jedhe qabaa ganna dhiisaa jedhe jettanii Jawaari ashoofaa turtan amma ammoo doolaan Joo Baayiden saree godhuu jammartaniimi jaldeessa godhuu jammartaniimi tahafteeyyuu akka Ameerikaan xiiqii keessa galteetiniin Abiyyitti dhukkee kaaftu itti jabeessaa jirtan jabaadha bravo akkanatti isin beeyna ijoollee bilchiginna itti jabaadha waan badaa malee hin dalagina waan Ameerikaa aarsu malee waan biraan godhina isin deeggarran itti muddaa nuti ammoo Joo Baayiden porofaayilii irra kaannaa akka jirru girri isaan marti mootummaa Ameerikaa porofaayilii la godhan isin ammoo warri bilchiginnaa fotoo isaa garas balleessaa saree godhaa jaldeessa godhaa gafura waan feetan godhaa isinumatti jabaatti malee wanni isin laafu takka illee hin jiru isinii galee ammoo isin kaleessa isinitti fideeruuti gaafa Abiyyi badhaasa Nobel Prize fudhachuu Noorwee dhufu Abiyyi Ahmad nyaatamtee jirtaa girri isaan si qabee haqan qabdu tashannafte jennee itti himne har'a isa dhumaa irratti har'a bar girrisaa gadi baatee bilisummaa ibsachuu malee homaa siin hafne bar ilil jettee aangoon nu harka deebi'e jettee ibsachuu malee homaa siin hafne homa takka siin hafne bilisummaa qulqulluu bilisoomti Oromiyaan oppodiyoon guutumaan guututti baduuf deemti oppodiyoon jechuu oppodiyoon ani maaliif kana isiniin jedha beektanii walii sheer godhaa rabbi guuta quba keessan kana itti fayyadama sheer godhaa itti fayyadama. Ay girrisa. Abo injifannoon galuun baranumaa bar. Injifannoon galuun baranumaa. Waa takka isinitti baafee dhageeffadha.
dhagayaa jedhadha waan ajaa'ibaa isinitti fuudhaaf deemna gaafa jalqaba Abiyyiin Ahmad Jawaar Muhammad hidhu maal jedhe ummanni bilisiginnaa kun beeytanii namni biyya diigaa jiru Jawaarii mana hidhaa seensifne Baqqalaa mana hidhaa seensifne Jaaldaa'uu Ibsaa rakkoo takkaayyuu hin qabu jara kana eega ofirraa hiine biyyi nagaa argatte ani murteessan meelaalaa Itoophiyaa irra sadarkaa isiin irra jirtu sadarkaa isiin irra jirtu meelaalaa har'allee rabbiin Itoophiyaa dhugaan ummata miskiina ummata keenya ummata Oromoo ijoollee teenna Finfinnee keessa dhumatte qeerroof qarree dachii Finfinnee jala awwaalamte dhiini Hacaaluu Hundeessaa hayti Oromoo ta dhokatte Abiyyi Ahmad karaa jallinnaa malee karaa qajeelaa oofaan jirtu qabadha maaliif kana isiniin jedhe beeytanii guyyaa har'aa kana mootummaan Itoophiyaa ibsa isaa kennee jira Ameerikaadhaaf deebii deebisee jira mootummaan Tigraayis deebii deebisee jira ejjannoo amma mootummaan Ameerikaa kenne mootummaan Tigraay jechuudha wayyaaneen lipheedhaan fudhanna jedhan onneedhaan viizaan kun amma qoqqobbiin hooggantoota waraana warra Tigraay irrallee kaa'amemi onnee banannee fudhanna waan amma Ameerikaan nurra keette kana Itoophiyaanoo hin fudhannuu jette san qofaa miti Ameerikaan uf eeggannoo godhuudha qabdi wanni Ameerikaan dhabdu waan baay'ee jira Ameerikaa doorsisuu jammaran alalaalimee dalagaa bilisiginnaa Ameerikaa waan dhabdu baay'ee qabdi uf eeggachuu qabdi uf eeggannoo isii barbaachisa Ameerikaa uf eeggannoo isa dhumaa mastanqaqaa itti kennu har'a ambaasaaddar Diinaa Muftiitu jedhe dhageeffadhaa dhaqa uf eeggannoo cimaa si barbaachisa jedhanii Ameerikaaf akeekkachiisa kennan ummata bara Ameerikaa irraa liqaa birrii miiliyoona meeqa fudhatu ummata ijoolleen isaa Ameerikaa keessa jirtu bar akkana Ameerikaa akeekkachiisu kun waan nama ajaa'ibu bar ilmoon isaan dhalan hojjettoota mootummaa warra PP waliin jiru parsantii guddaa ijoolleen isaanii Ameerikaa jiran ijoolleen isaanii Awurooppaa jiran Awurooppaaf Ameerikaa waliin hojjechuu jiran achi ta'anii Ameerikaan uf eeguu qabdi jedhama maaliif nagayaa Ameerikaan biyya dimokiraasiiti Awurooppaan biyya dimokiraasiiti jedhanii ijoollee isaanii itti ergatanii ijoolleen isaanii biyya Awurooppaa fi biyya Ameerikaa keessa jiran garuu ka Ameerikaa akeekkachiisu isaani Ameerikaarra Joo Baayiden bar mucaan isaa Itoophiyaan jiru ilmi Joo Baayiden Itoophiyaan jiru bar wucci guddaa ministeerii Antoonii Bilinken daa'imni isaa Itoophiyaan jiru bar kanneentu achi ta'anii Ameerikaa akeekkachiisan waan isin ajaa'ibu ofii ammoo biyya Ameerikaa biyya dimokiraasiitti biyya nagaati jedhanii ijoollee isaanii Awurooppaaf Ameerikaatti ergatanii barsiifatu yoo dubbiin itti jabaattee dubbiin lubbuu keettaniiti ofiillee Awurooppaatti ergu Ameerikaatti ergu har'a ammoo achi ta'anii Ameerikaa akeekkachiisu isiniin ajaa'ibu barani wallaahi lasiif rabbiin kun yoo waasi jalaa cufu goota si godhaa bara maal taatan isin harka qullaa goota taati bara Ameerikaa Raashiyaa isinitti maan biyyoonni akka Raashiyaa biyyoonni akka Turkii biyyoonni akka Chaayinaa Ameerikaa duran dhaabattu isinitti maan Awurooppaan Ameerikaa duran dhaabattu waan ajaa'ibaa isinitti maan dhageeffadha seenaa biyya amman keessa jiru Jarmaniin biyya quuftuudha biyyi Jarman warra as jiru gaafadha ekonomiidhaan waa maraan biyya of dandeette yeroo mootummaan Ameerikaa Tiraamp jiru Awurooppaan hin jaalatan yoo kabeeytan taate Awurooppaan hin jaalatu Muhammad Nazir bilookiidhaan akka nama gurra kana kaballaa isin naquu agartee sibira jiraadhee akka gurri keessi duuduu sin kabaluu ila garuu bilookiidhaan akkana quba kanaan gassi qabee akka ati yoo malqiyaamallee deebitee nallaalesi godha ka ija nabba baaftu ajala deemte silaa osoo na bira jiraattee kabalee gurra si duucha harka kiyya kana sin rakkuta akkatti ila calaw dhugaa sitti maa dhageeffadhu yoo sitti tolee dhageeffadhu yookaan badii safara kana ilma Abiyyi Ahmad deemasi maal na dhageeffata kara warra addaa isinii galee isin bichatu aara isinii fakkaata bar nullee inuma aarra qawwee qabaattaniif ammoo wanni isin sodaannuuf hin jiru girrisaan isinii sodaatu war hin beeytanii kana isin girrisaan hin sodaatu kaleessallee isinii sodaanne har'as boris isinii sodaannu nama meeqa ajjeesaa hartan amma haasofni kiyya akkan harkaan bannime waan ajaa'ibaa isinitti himaa biyyoonni guddatan akka Ruusiyaa akka Awurooppaa kun Ameerikaa sirritti kabajaa qabaniif sirritti eeggatan sirritti Itoophiyaa birrii biiliyoona meeqa Ameerikaa irraa qarqaarsa namoomaa jettee liqii jettee kaan jettee Ameerikaa irraa funaannattu dhiisi Awurooppaan an keessa jiraadhu Jarmaniin biyyi of dandeettee quuftee birriin akkanatti zalaxiin isii akkanatti ekonomiin isii akkanatti hin beekaa biyyiin amma biyya kana dhufe ijoollee jirtu gaafadhu ijoollee Awurooppaa kanarra jiran gaafadha wallaahi Ameerikaa kabajaa guddaa qabdi biyyi addunyaa kana mara Ameerikaa jechuun
Itoophiyaan Ameerikaa akeekkachiisuu dhiisi nagarrama baran. Wayita ambaasaadar Diinaa Muftii Ameerikaaf akeekkachiisa kennu nagarrama akka Mustaafaa fi Baatiin Fufaa yaaddutti yaadina. An duraan ambaasaadar Diinaa Muftii kana hamma tokko warra Abiyyi waliin jiru keessaa namni xiqqoo isii parsantii tokko na biratti diqqishuu isii waan dubbatu irratti yaadee dubbata jedhee ani itti amanu nama sani. Isallee balleessuutti jirti biltsiginnaan isa dhumaa irratti waan hin taane keessa galaa jira innis. Dhugaa isinitti maan ambaasaadar Diinaa Muftii nama mastanqaqaadhaan waan dubbatu beekudha. Amma ammoo dogoggoratti oofaa jiran bakka Ameerikaa kanatti jechuudha. Mee ilaala hin beekaa bara nama amma PP keessa taa'ee bu'aa qabu hin beekaa bara. Ambaasaadar Diinaa Muftii hin dinqisiifadha. Yeroo ijjannoo kennuu irratti taragaaga'eetiin ibsa kennaa waan jedhu san ammoo uf eeggannoodhaan dubbata. Sinii galaami uf eeggannoodhaan dubbata zaachaan qabu dubbiin isaa sodaachisaa waan akkasiisan uf keessaan qabu tasgabbiidhaan waan jennu sanitti deema. Amma bakka kanatti Ameerikaa wayita Itoophiyaan akeekkachiiftu anna garrama. Ambaasaadar Diinaa Muftii yookaan mucaa isaa ta'ee ilmi isaa tokko Ameerikaan dhabamu yookaan Awurooppaa kana jira yookaan Ameerikaa jira. Ummata ijoolleen isaanii biyya faranjii keessa Awurooppaaf Ameerikaa jirtutu ilmaan hiyyeessaa Tigraay keessatti akka dhuman akka gudeedaman. Ameerikaan ijoollee teessan nutti as ergattanii tanamaa achitti hin ficcisiisina. Ijoollee teessan ijoollee shamarranii biyya faranjii Awurooppaaf Ameerikaa ergattanii ijoollee miskiina ammoo Itoophiyaa keessatti akka gudeedamtu hin ayyamnu jetti Ameerikaan kana gaafatti jarri ammoo Ameerikaa akeekkachiisan. Lakki Ameerikaa rakkoo sirra gayaa Itoophiyaa irraa taa'ii Itoophiyaa waggaa 150 duraanuyyuu kolonii jala galuu didde uf eeggadhu Itoophiyaa Ameerikaa waan ati dhabdu waan baay'ee jira ittiin Itoophiyaan maali wanni Ameerikaa yoo Itoophiyaa irraa citte dhabdu na dhibaa baran na dhiba kana qofaa miti akeekkachiin isaan Ameerikaa akeekkachiisan waan addaati. Ameerikaan waa takkatti qofaan Itoophiyaa miidhuu dandeessi. Tokkoffaa qoqqophii diinagdee irra keetti. Mootummoota Awurooppaa gamtaa Awurooppaa waliin ta'uudhaan liqiin takka Itoophiyaadhaaf akka hin kennamne gooti. Ka viizaa qomaa biti jarana viizaa waan biraati dhiisaa yuumee viizaa. Viizaa dhiisaa Abiyyi yoo barbaachisaa ta'e udmee isaa Itoophiyaa keessa haa ta'u. Ka waa'ee viizaa irraa gadaa buunuu yuume. Abiyyiin irra xilaata qaba. Keeniyaan Itoophiyaa daffaruudhaaf deemti. Masriin Itoophiyaa daffaruudhaaf deemti. Suudaaniin Itoophiyaa daffartee keessa seentee nyaachuu jirti. Giddibii laga Abbaay bishaan gaddabnu malee jedhan. Bishaanuma Abbaay ka gaddabuu deeman kana irratti addunyaa yoo waliigalteen qabaanne Itoophiyaan qarqaarsa eessaa barbaadda xayib. Ameerikaa tuffatte, Awurooppaa tuffatte, eenyutu si bira dhaabata gaafa duulli kallattii kamiinuu si baname gaafa Ameerikaan qoqqophii diinagdee sirra keette. Gaafa lolli Masriif Suudaan irraa kallattiidhaan sitti baname. Lolli jechuun meeshaa waraanaa eessaa fuudhu edda mallaqa liqii eessa gaafachuu barbaadda. Naa himaame Itoophiyaan meeshaan harkaa qabdan hin dhuma jarana. Isin birrii takka yoo qabaattan birrii 100 yoo qabaatte birrii 100 takkaasa yoo nyaatteen dhumtii bara. Abiyyiin Ahmadarraa rookeettii 8,000 yoo qabaate rookeettii kafacaasan kana beektanii rookeettii 8,000 yoo qabaate rookeettii 8,000 Masriif Suudaanitti yoo gadhiise isa dhumaa irratti siyaasa warqiitu Itoophiyaa rukuta kana beektanii. Gaafa san maaliin siyaasa warqii rukuta Itoophiyaa Abiyyiin siyaasi marra isin Abiyyiidhaan fire jettan kana waan inni dalaguudhaaf deemu hin beektanii barreesse. Gaafa Abiyyiin addunyaan harka jalaa fudhattee meeshaa fedhe yoo qabaate birrii malee bitachuu hin danda'u. Addunyaa yoo waliigalteen qabaanne liqii biyyitti kennitu hin jirtu. Chaayinaan isinarraa Chaayinaan Ameerikarraa akkana jette. Ruusiyaan ijjannoon Itoophiyaa akkana jette. Kaleessallee akkanuma jechaa turan jarri kun. Gaafa jarri kun Ameerikaan Saddam Huseeniin akka gootu. Gaafa Ameerikaan Gazaafi akka gootu. Ruusiyaa, Turkii, Chaayinaan kun akkanuma jedhan jarri. Yaa ummata keenya miskiina taragaggaa waan tokko dubbachuudhaan dura Ameerikaa duulurra tasgabbooftanii osoo laaltanii gaarii. Waa'ee dubbii Ameerikaa fi Itoophiyaa keessa seentanii marqina. Ijoolleen badhaadhina. Potoo namichaa balleessuun kun bu'aa isiniin qabu. Tokkoffaa Ameerikaan ummata akkasiisanii miti. Isinii galaami. Illikii keessa seentee xiiqiidhaan gaafa Abiyyi Ahmad deemte addunyaan takka Ameerikaa waliin dhaabatti malee Itoophiyaa waliin hin dhaabattu kana amana. Chaayinaan isin jettan. Raashiyaan isin jettan. Qawwee ma Abiyyitti gurguratti. Qawwee Abiyyiin qawwee waan ittiin bituun argatu. Ameerikaan ammoo meeshaa ishii teknooloojiidhaan kaayame tokkocha akka Itoophiyaatti hin gurguramne gooti. Awurooppaan kun diinagdeedhaan biran dhaabatan. Liqiin Abiyyi yoo kasare bara addunyaan kasaraan waliin hin dhaabatu tokkoffaa qumaara beeytanii jiran siyaasa jechuun qumaara. Qumaara wayita taphattu kasaraan waliin hin taphattu addunyaan. Waan bu'aa qabu waan nyaattee birrii argattu tokko taphatta malee waan si kasartu namni taphatu hin jiru. Har'a Chaayinaan tola Itoophiyaa Abiyyiidhaa bar qawween kennitu birriidhaan kennitiifi bar. Raashiyaan tola Abiyyitti hin gurgurattu bar xiyyiitii takkatti birriidhaanii bar.
obboleessuma isaa isinif fakkaata martuu aangoo isaatii fi biyya ofiitiif dalaga amma asirratti waan isinin jechuu barbaadu Ameerikaa tuffachuu kana lashima jira marallee gootummaan keessan likki yoo tare Ameerikaa girrisama isinitti hin fakkaatin jiran dhugaa isinitti maa Ameerikaa Jawaari Muhammadin seenaa qamanidhaa keettanii nyaachuu dide dhuguu dide cukkoo malee nyaadhu maalii malee nyaadhu jedhettanii harakaatii gootan san akkasitti hin deemina ofuma keessanii yuu waan dubbattan kana mee saalfadhaa of laalaa piippi taragaggaa jiran taragaggaa beesi dubbaadhu waa badaa dalagaa jirtanii isin waan biraatti dhiisi ani isinitti hima dubbii takkatti laa Ameerikaan xiiqii keessa galte taanaan waraana Abiyyi Ahmad harka jiru kana guutuu bitti jala waraana isaa kana guutuu dubbii kana barreessi ol kaa'i isin har'a miskiinni rabbi Itoophiyaan tokkummaa qabdi tokkummaan tokkollee hin jiru kanallee of hin shawwadina Itoophiyaan tokkummaan qabdu qabadhu Itoophiyaan tokkummaa hin qabdu har'a keessoon isii qullaadha isin yoo tufuuzoodhaan OBN fi waaltaa miidiyaa Itoophiyaa irratti waan barbaaddan qaayitan lafa irratti maaltu dalagamaa jira maal laallee yaa ijoollee PP ummata Itoophiyaa keessa dhumaa jiru qoo qabdanii godina akkanaatitti qondaalli mootummaa du'e magaalaa akkasiititti qondaalli mootummaa du'e karaa akkasiititti ebaluu du'e karaa akkasiititti ebaluu du'e kana Ameerikaa miti qajjeesaa jirtu Suudaanii miti Masrii miti Itoophiyaa ma keessa rakkoon jira humna hidhatee jiru waraana adda bilisummaa Oromoo juntaa isin jettan kana ta'e qaama mootummaa keessa ka woboo waliin dalagu jira qaama mootummaa keessa ka juntaa isin jettan waraana adda bilisummaa bilisa baasaa Tigraay waliin dalagu jira isinitti himu kana hunda keessatti Abiyyiin har'a Itoophiyaan tokkummaa qabdi ofin gowwoomsina waan lafarra jiru Itoophiyaan tokkummaa hin qabdu kana amana Abiyyiin Ahmad waanuma inni Ameerikaa dura dhaabatuuf na dhibean na dhibe homa takka harkaan qabu bar namichi homa takka miidiyaan alatti homa harkaan qabu waraana kana ammoo waa takka qabadha la dammaqaa mokonnon amanuun irra hin jiraatu Abiyyiin Ahmad ofin gowwoomsina jalan Daani'eel Kibriit amanuun irra hin jiraatu Abiyyiin Ahmad tokko kana ajajoota jeneraalota waraanaa poolisii ajajan kana amanuun irra hin jiraatu namni sammuu qabu tokko birriidhaan bitamaa barummanni jedhan Ameerikaan wallahi birrii kana akkana fuula kee kana dura gasina ite akka ati kuni dhugamaan birriidhaa jettee maraattu si gooti bar namni birrii baay'ee orge amma nama maraatu jira bar mallaqa guddaa tokko yoo ati jala ganna ite nama maraatu jira bar leencoon baatii birrii Itoophiyaa 10,000 jecha Oromoo gurgurate yaadattanii 10,000 isin har'a ummata Itoophiyaa ka birrii 10,000 jecha obboleessa ofii gurguratu birrii 10,000 jecha ummata obboleessa ofii gurguratu Ameerikaan bituu dadhabdii fi yaaddanii hin yaaddan kaa sammuun keessan hin jiru ijoollee bilchiginnaa bara Ameerikaa irra duuluun duratti Ameerikaan maal akka taate jala seeni qoradhu yaa wasaka gadi warra waan beeyne dhoqqe nyaattanii dhuguu alba'u hojiin keessan kanum gadi baatanii nama arrabsuu fotoo namaa achi garagalchuu as garagalchuu kijibaan badhee balleessuu waan namni dhugaa dubbatu dhiiftanii waan biraa dubbattanis isinii galee ziftiin akka keessanii haywaanni waan hin beeyne keessan galina yoo siyaasa hin beeyne dhiisa Abiyyi illee taate yoo mafeetan illee deeggartan waan inni mootummaa kanaan wal godhu us jedhaa ta'a laala waa poosti godhuu barattan fotoo namaa balleessuu barattan kuni bakka faayidaa takka hin qabu kuni Abiyyitti jabeessa malee ittiin laaffisu anaa miti barka isin fotoo balleessaa artan anaa miti gar namichi dheengadda alaabaa Ameerikaa guba jedhe Abiyyi Ahmad tattamaan akka qoqqobbiin viizaa irra kaamu godhe Itoophiyaa irra andargaachoo tsiggee namichi jedhamu jechuudha isinillee itti dabalaa irrumaan itti dabalaa Abiyyi taaftee kokkee haa qabani homaalleen gootaniif dhugaa isinitti maan ijoolleen bilchiginnaa homa takka hin gootaniif Abiyyi Ahmad homa takka imimmaan rogaan boottaniif hundi keessan kijibdoota hundi keessan hin kijibdan namni dhugaan Abiyyi jaalatu Ameerikaa qabi dhuqqee itti kaasin jedhu maaliif namni jarana Ameerikaa Abiyyi dhiisi Abiyyi Itoophiyaa biskiina ta'e tana dhiisi ta qarqaarsa Ameerikaati waggaa meeqa jiraatte tana dhiisi biyyummaan guddatteeyyuu waan akkasiin gootu gibee gama sanyii mootii bilookii si godhate baafadhu si baasee jira wasak isinii galee kana tokko wanni itti yaadamuu qabu isa kana kan biraa maali wanni jiru kabiraa wanni jiru maali nama lamaan takka biloo godheera qaama sallamaan takka tokkotti dabalee kalasna nama sadi biloo isin godhaa sadiin takka biloo isin godhaa warra sirritti dhiini matoo isin gale biloo isin godhee isin galchee
Chikaata uummata keenyaa haasaa jechuudha. Bara amma nama dhiigni dhibba galee jira keessa beektanii. Jara san amma nama lama baase sadii tokkotti dabalee halas hin dhiisaachi booddee warra dhiigni dhibba tokko galee jira beektu. Sanniin amma dhiigni akka isaa gaddeebi'u itti dabala. Amma nama lama bilookii godhee jira. Tokkoon naafe nama tokkoon barbaada. Ka dhiigni dhibba si galee kootu. Bilookii si godhaachumaan qabbanooftee teetta jechuudha. Eshi maal jechuu barbaadeeti haasaa tokko kana osoo eegaa gas dubbanne waa'ee Ameerikaa fi Itoophiyaa. Tokkoffaa waa takka dippiloomaasiin Itoophiyaa irratti yoo Ameerikaan qoqqophii Itoophiyaa irra keette Itoophiyaan biyya shororkeessaa jedhamtee waamamti akka duraan Suudaanii san taati. Tokko kanaa beeka. Achi booda investimantiidhaaf Itoophiyaatti Awurooppaan Ameerikaan biyyi Itoophiyaatti investi gootu hin jirtu. Akkuma Chaayinaa dheengaddaa waraanni adda bilisummaa Oromoo Chaayinaa sadi qabeetiin hin jennaan mootummaan Itoophiyaa waakkateemi. Namni qabame takka illee hin jiru jedhe woboon qabee geessee imbaasii Chaayinaa Itoophiyaa jiru waliin haasa'ee gadi dhiise. Fotoo waliin ka'ee akka kijiban taane ammoo ragaa Facebook irratti poosti godhe. Biyya san keessatti mootummaan ummata biyya alaa irraa dhufu investi godhuudhaaf nasbee isaanii eeguu hin danda'u. Akka barbaadetti uummanni achitti bahee galee hin danda'u. Biyya shiftaan taate bakka maratti nama si ajjeesu hin beektu. Kanaafuu Itoophiyaa irratti Ameerikaan qoqqophii gaafa keette Itoophiyaan shororkeessaa biyya shiftaa jedhamtee waamamti. Kanaafuuyyuu biyyi dhayxee achitti investi gootu takka illee hin jiru. Kanallee hin irraanfatinaa warri biltiqinnaa. Isinitti himna nuti waa maraayyuu isin dura deemnee fidhee ijoollee Jawaar Mohaammed leenjisee gadi nu dhiise. Isinii galee biyyi takka Itoophiyaa dhayxee investi godhuudhaaf yoo Ameerikaan irra qoqqophii kana duuba deebuu baattee keette Itoophiyaan biyya shiftaa jedhamti namni garas deemu hin jiru. Maaliif hin deemne? Yoo du'e namni itti gaafatamu hin jiru. Ameerikaan lafa keetti. Itoophiyaa namni deeme yoo ka du'u taate yoo rakkoon irra ga'e yoo shiftaa yookaan waraanni juntaa wayyaanee qabate yookaan yoo abaa'oo shanee qabate yookaan waraanni kamuu yoo qabate itti gaafatamaan hin jiru. Mootummaan itti hin gaafatamu. Biyyi seera hin qabdu waan ta'eef. Biyyi mana murtii hin qabdu waan ta'eef. Itoophiyaan mana murtii hin qabdu bara. Itoophiyaan bar manni murtii hin jiru bara. Hin jiru manni murtii. Manni murtii biyyi hin qabne tokko mootummaan hin jiru. Biyyi hin jirtu jechuu Itoophiyaan diigamtee bara. Itoophiyaan diigamuun qabatamaan lafarratti diigamtee bara. Mee manni murtii hin jira amma Itoophiyaa keessa. Nam tokko biyyi tokko eega mana murtii hin qabaanne hin jedham biyya hin jedhamtu bara. Manni murtii yoo jiraate mee nama mootummaan gadi manni murtii gadi dhiise gadi dhiifamaa jira. Gadi dhiifamaa jiru nam tokko. Dhugaa naa baatu. Dhugaa rabbiin arga. Haqa rabbiin arga. Haqa rabbitu arga. Rabbiin haqan arga. Isinirra dalagaa jira ammoo rabbiin haqa argu. Bilchiginnaa kana quba qabaadhu. Rabbiin haqan argaa jettaniini rabbiin haqan arga isinirra dalagaa jira isinumatuyyuu sirrii hin jirre rabbi sanuma haqa arga rabbiin haqa dalaga. Kanaafi dubbiin teessan lafuma seenti. Ol hin deemtu dubbiin Abiyyi Ahmad. Maaliif rabbitu arga rabbi jedhaa miinillee waa jedhu dhugatu hinjifata jedhaa bara. Dhugaan ni mo'atti jedhaa bara. Dubbii mara keessatti bara biyyiin kanuma jedha. Nutis akkasuma jenna dhugaan ni mo'atti dhugaan mo'ataa jirti illee ammoo. Dhugaan mo'ataa jirti moo mo'ataa hin jirtu girrisa mo'ataa jirti. Qabattanii kaleessa irraa kaasee har'a Oromoo kaleessa addunyaan nu jalaa uwwaattu. Ameerikaa maaloon waliin dhaabadhu. Awurooppaa maaloon waliin dhaabadhu jedhaan turre. Awurooppaa no support Itoophiyaa. Birrii Itoophiyaaf hin kennina. Mallaqa Itoophiyaan qarqaarinaa jedhaan turreenu. Girrisaa jettee moo hin jenne waan kana jettee jirta. Har'a birriin Itoophiyaa irraa cite. Dhugaan baatee moo hin baane. Hayxi baatee moo hin baane. Hayxi haa baatu jedha warri bilchiginnaallee bara. Hayxi haa baatuun isin jettan hayxi baatee moo jirti hin cinqamina. Wallaa hin cinqamina ijoolleen bilchiginnaa waan jettan keessatti takkatti hayxi haa baatu san lafan buusina. Tana isin deeggarra. Dubbiin isin agarraatitti qabsoo keessan keessatti godhaa jirtan keessaa hayxi haa baatu. Nama Hacaaluu Hundeessaa haa nyaate rabbisa haa nyaatu. Du'aayii tanatti jabaadha. Waan gaariirra jirtan bakka kanatti. Nutis kanuma barbaanna. Haqa gaafa rabbi baase hayxiin baati bayaa jirtiillee. Argaa jirraa bara. Mee dubbiin bilchiginnaa waggaa sadiin kana keessatti akka bara 2018 irraa kaate haga har'aatitti sadarkaa irra jirtu laalime. Mee laali ol deemaa jirtiif gad deemaa jirtii laalaa kaa bilchiginnaan. Ufuma keessaniyyuu madaalame 2018 irraa kaasaa. Abiyyiin 2018 akkam jira. 2019 akkam jira. 2020 akkam jira. 2021 akkam jira. 2022 Abiyyiin hin jiru. Ilaalaal dhugaan bayaa jirti ka. Dhugaan bayaa jirti bara. Abiyyiin tartiibumaan dadhabaa deemaa jira. 2018 wayyoo qaba. Awurooppaan harka dhooytiif, Ameerikaan harka dhooytiif, Chaayinaan harka dhooftiif, Ruusiyaan harka dhooytiif, Oromoon harka dhayaaf, Maarreen harka dhayaaf. Har'a hoo
har'a hool kudha sagalillee diqqoo wayyoo qaba kuma lamaaf diidamallee diqqoo isii wayyoo qaba har'a laalibee subhanallah Ameerikaan lubbuu isaa gaafachuu jirti Ameerikaan viizaa gaafachuu jirti Ameerikaan birriin hin jiru jetteen Awurooppaan birriin hin jiru jetteen hundi isaa sadarkaa har'a biyyiin irra jiru laala kanaafuu hayti haa baatu jecha jedhu kana ijoollee bilchiginnaa wannan isin dhaamadhu jecha tana lafan buusina jecha tana jabaadha bakka tanatti karaa tokko irra jira ila laala bakka kanatti laala waan jettan keessatti hayti haa baatu jecha tana lafan jalaan kaayina dhugaan hacaaluu haa baatu jechuma tana lafan kaayina isin waan biraa isin irraa neeyinu bar wallaalummaa qabda waan ta'eef jechuudha siyaasni isiniin galle waan ta'eef isinii galee abiyyi majaalattan waan taateef waan biraa nuun jedhina isin hayti haa baatu alhamdulillah tanuma bichaa nuun dhabina nu deeggaraa isin hin jennu har'as boris waan jettan keessatti dhugaan hacaaluu haa baatu hayti oromoo haa baatu aboo tana nuun dhabina tana abiyyiifumaaf jedhaa isin garuu bakka dhugaadha itti kaa isin abiyyimaaf jedha abiyyi jaalattuumi abiyyimaaf jedhaa isin hayti haa baatu abbichuu koo jedhan dhugaan garuu abbaa bira dhayti warri hadiisa rabbii himu kuni waa maraa nutti himee bar maal jedhan nam tokko wayita si abaaru haqaayyoo si abaare abaariin tun ol deemteedhan samii kana keessa ol deemte yoo ati nama ati abaarte san abbaa ati abaartu san jechuu bar abbaa san bira dhaquu dadhabdu deebitee si rukutti maaliif haqan qabdu gaa nama abaaruu sanitti dubbiin teessa nama akkas ta'aa jirti dhugaan haa baatu wayita siin jettan dhugaan bayaatuma jirti kana itti nuu jabaadhaa ijoolleen bilchiginnaa bakka kanatti tokkummaa qabna fotoo hacaalullee poostii godha waan rabbarreessaa hacee dhugaan kee haa ba'u kasi nyaate haa nyaatamu aboo nuu jabaadhaa jecha kanatti wallaahi billaahi jecha kanatti nuu jabaadhaa namni hacaaluu hundeessaa nyaate haa nyaatamu barreessi hundi kee bilchiginnaa warri taate dhugaan hacaaluu hundeessaa haa baatu tanuma nuu barreessaa isin ijoolleen bilchiginnaa rabbiin hin beeka kaa dhugaa hin baasaa rabbaa fedherraa haa baasu abiyyi haa ta'u warra isin jettan sanis haa ta'u isin tanuma bichaa nuu jedha tanarratti walii gallee jirra amma asirratti waan isin jechuu barbaadu Itoophiyaan Ameerikaa irraa yoo taa'uu didde qoqqobbii viizaa nana biratti baay'ee qallaalii dabar Itoophiyaan Ameerikaan qondaaltota ol'aanoo Itoophiyaa irra viizaa kaa'uun qallaalii dabar jiran waan baay'ee salphaa dabar kun kanaa miti dubbiin ganaa investi warra Itoophiyaatti godhu biyya shororkeessaa kanatti hin deeminaa jedhamee murtiin dabruuf deema bar biyya finxaaleeyyii biyya mana murtii hin qabne biyya olaantummaan seeraa keessatti hin kabajamne biyya manni murtii abbaan murtii wayita gasidhiisu poolisiin karrarraa qabeesi hidhu laalimee biyya mana murtii hin qabne tokko investi ittiin godhani investii wayituu hin jiru abadan isin amma irraa abiyyiin sirri biyya bulchaa jira jettan abiyyiin mana murtiiti oli abiyyiin seeraa oli Itoophiyaadhaa ol ta'ee argame abiyyiin Ahmad maal taatan isin isa jaalattanii fi miti dhugaa yoo ka dubbattan taate abiyyiin Itoophiyaa fi seeraallee ol ta'ee argame mana murtiitii ol ta'ee argame jechuu abiyyiin Ahmad kana ragaa qabatama haga har'aatitti nama meeqa ka manni murtii bilisa gadhiifamuu qaba jedheen poolisiin fuudhee tana buute tana garagalte tana deebitee tana garagalte gaangee Haaji Kamal calaw kanaaf manni murtii hin jiru isiniin jenna jechuudha biyyi mana murtii hin qabne takka investii ittiin godhu manni investoroota Awurooppaa Ameerikaa bakka fedherraa Chaayinarraa dhufee biyya san keessa dhaqee achitti olaantummaa seerri hin jiruun abbaan fedhe yoo balleessaa tokko irra fudhate Itoophiyaan itti gaafatamti nasbee dippiloomaatii tokko Itoophiyaa keessa du'eef biyyi kamuu abiyyi Ahmad gaafatti maaliif biyyi sun seeran qabdu karaa mararratti nama du'a mee amma biyya san keessatti filannoo geggeessa jedhee abiyyiin dunuunfatee deemaami har'uma nama meeqa du'e jalan qondaala mootummaa meeqa du'e guji keessatti dheengadda guyyaa har'aa amma sa'aatii kana finfinnee keessan maaltu dalagamaa jira waa'ee amantii ummata amantii ortodoksii Abuuna Maatiyaas walgahii jiraarra walgahii sanirra jeequmsi ka'ee finfinnee waan fakkaattu agartanii fi poolisii kana yeroo booda isiniin biraan geenna biyya san keessatti akkuma isiniin jenne abiyyi Ahmad dubbiin isaa ol deemaa jirti fi lafa seenaa deemaa jirti ragaa 2018 irraa kaasaa haga 2019 jijjiiramni maal fakkaata amma 2020 keessa abiyyiin Ahmad akkam jira 2021 keessa abiyyiin akkam jira waan jedhu madaali achi booda waa'ee 2022 waa'ee 2023 madaaluun sin dhibu jechuudha siigalee 2023 akkamitti akka dabarsinu 2022 akkamitti akka itti seennu
madaaluu sin dhibuu jechu dubbiin isaa lafuma seenaa deemaa jirti lafuma seenaa deemaa jirti lafuma seenaa deemaa jirti amma akkuma isiniin jenne sanumaa irratti poolisii Itoophiyaattu qaba Abiyyi Ahmad waraanuma Itoophiyaa kana agartanii waraanuma Itoophiyaa kanatu Abiyyi Ahmad olaantummaa seeraa jala oolchaa qabadha Umar al-Bashir yaadadha yoo Abiyyi Ahmad poolisii Itoophiyaatiin hin to'atamin tuhunaa jedha akkanuma qabadha osoo inni achuma keessa diratii dhiibee boonu laa osoo inni diratii dhiibee boonu yoo inni poolisuma biyya sadiitiin marfamee mana hidhaan seenne akkanumatti waliin jirra Oromoo qabadhu Afrikaa keessatti wanni kun deddeebi'ee jira dheengadda namitti eessa biyyi isii abboon taloo sanillee waraanuma biyyaattu qabe tokkollee guyyaa har'aa waraanuma biyyaattu olaantummaa seeraa marsanii dirgiin godhanii hidhat darban Umar al-Bashir yoo yaadattan Abiyyi Ahmadis amma carraan isaa poolisiin Ameerikaa dhufeen qabu ka Suudaanii dhufeen qabu ka Chaayinaa ka Masrii dhufeen qabu waraanuma Itoophiyaattu olaantummaa seeraa Abiyyi Ahmad biyya diidee jirta biyyi mana murtii dhabdee olaantummaa mana murtiitti ol ta'ee dhaabbadhu abbaa ta'edhanii guyyaa tokko jetti barsuuf deeman tanallee hin dagatina fagoon jirtu sun ammoo yoo guddate waggaa takka sanumaayyuu mee hin dheeressu nuyyuu laallame asirratti tokkoffaa dogoggorri Itoophiyaan qabdu maali Ameerikaan yeroo qoqqobbii Itoophiyaa irra geettu sababa keettee lafa keettee irra keette tokko waraana Shaabiyaa Tigraay keessa jiru baasi lama ummata Tigraay keessatti beela'e akka nyaanni isaa ga'uuf kanarratti walii galuu dadhabne ka jiru sadi ajjeechaa rakkoo garagaraa waan hin taane duguugaa waan baay'eedha waan afaan namaan jenne kana mara achirratti akkaseeti namichi kun deebisee ammoo biyya keessaniif jette Ameerikaan biyya keessaniif gadi taa'aa mari'adhaa lolaawwanni dhufu hin jiru tasgabbii uumaa jennee kadhannee dadhabnee jedhe qoqqobbiin viizaa kuni irra diqqaa qoqqobbiiti jedhe Antoonii Bilinken qoqqobbiin viizaa kuni irra diqqaa qoqqobbiiti jedhe baxaamitti gadi bu'aadha beekaa wanni kun ganaa itti fufa jechuu bar kana akka kana caala deemu wanni kana caala ulfaatu ganaa dhufuuf deema bar ganaa dhufuuf deema bar jara maal taatarisi wanni kana jaala jabaatu ganaa dhufuudhaaf deema tokkoffaa annam tokko badii qabde yoo naan jedhu badiin kiyya maali jedhee hubachuudha qaba tokkoffaa maal jedha nam tokko birbadummaa biyya kennaa jettaniimi ijoolleen bilisiginnaa birmadummaa Itoophiyaatiif dalagaa hin jiru Abiyyiin hin shawwadaminaa bakka kanatti illee Andaargaachoo Tsiggee Biraanuu Naggaa birmadummaa Itoophiyaatiif iyyaan jirani warroonni yuutuubaroota Amaaraa ka Abiyyiin affeeree birrii itti kennee iyyisiisu birmadummaa Itoophiyaatiif iyyaan jirani takka itti cinne haga cinnutti dharuma kana qabannee deemna jedhanii deemaa jira tokko birmadummaa Itoophiyaatiif namni dubbatu waraanni Shaabiyaa Itoophiyaa keessaa bahuu qaba jedha laal ati ilma dhugaa yoo taate ati dhugaa yoo ka dubbattu taate ati yoo dhugaa birmadummaa Itoophiyaatitti ka amantu taate tokkoffaa irratti wanni jechuun sirra jiraatu waraanni Shaabiyaa Itoophiyaa keessaa haa bahu gaafa kana laale abboo birmadummaa biyya keetiitiif dubbatte tokko kana laal lammaffaa irratti naannoo Amaaras ta'u Itoophiyaadha Abiyyi deeggartaani kanaafuu maal jechuun sirra jiraata waraanni Suudaanii daangaa Itoophiyaa cabsee seene bahuudha qaba birmadummaa biyya keetiitiif dubbattee jirta bakka kanatti laal jechuma lamaan tan osoo jettanii isin dhugumaan birmadummaa Itoophiyaatiif dubbattan Ameerikaan ammoo Itoophiyaan lolaan jirtu bar araaruma buusaa jettee viizama isiniin kenninuu jette isin ammoo achi dhayxanii Ameerikaa birmadummaa biyya keetii kasarbe Suudaanii ofirraa dhoorgi yoo dandeette waraana Shaabiyaa biyya keessaa baas yoo dandeette gaafa kana Ameerikaan dhuftee si rukutaan jirtu bar nagauma buusaa waraanuma Shaabiyaa Tigraay keessa jiru biisi nama keenya ajjeesinii duguggaa sanyii raawwataa jiru dhaabima jettee malee rakkoo biraan qabdu dhugaa jirtu dhiiftanii faallaa deemuun maaliif barbaachise eega dhuguma birmadummaa biyyaatiif dubbattanii waa'ee Suudaanii dubbadhaa Suudaaniin irra dachii Itoophiyaa meeqa keessa seente dachiin sun ta Amaaraallee yoo taate Itoophiyaa jedhamti isin warra Itoophiyaadhaaf duumi xayyib dachiin Amaaraa maarraan dubbanne dachiin Tigraay dachii Itoophiyaati waraanni Shaabiyaa dhiisee ba'uu qaba birmadummaa Itoophiyaatiif namni dubbatu jecha kana lamaan kaasuu isinirra jira isin ammoo birmadummaa biyyaatiif osoo hin taane dhara qabattanii dubbiin jirre dharaan Abiyyi Ahmad deeggaruuf jecha birmadummaa Ameerikaan maal goote Itoophiyaa jedhana viizaa isin dhoorgachuun bar birmadummaa biyyaa cabsuu miti qaqqabbii mallaqaa isinirra kaa'uun qarqaarsa isiniin goonuu isin waan nu jennu dhageettanii fi wal fixaa jirtanii meeshaa waraanaa isinitti hin gurgurruu biyya keenyallee dhuftanii yoo jette Ameerikaan birmadummaa Itoophiyaan cabsinee bar ila laalaa dogoggoree jirume birmadummaa Itoophiyaan cabsinee bar birmadummaa Itoophiyaa ka cabse
waraanni shaabiyaa Tigraay jiru birmadummaa biyya keenyaa cabsee jira. Waraanni Suudaanii dachii naannoo Amaaraa qabatee jiru birmadummaa Itoophiyaa cabsee jira. Kana lamaa yoo sirreeffattan gaafa san isin dhuguma Itoophiyaadhaaf birmadummaa biyya saniitiif dubbattan jechuudha. Bakka kan hin jirretti Ameerikaan qofti viizaa Itoophiyaan kenninu jetteef birmadummaan biyya sanii cabe jettanii yoo isin iyyitan nuti warri kaleessallee madaallee itti yaalnee dubbannu isin waliin hin iyyinu. In beeyna waan ta'eef birmadummaan biyyaa akka cabe. Birmadummaan biyyaa haga cabe waggaaf deema. Suudaanii waggaaf deemti. Asiin waraanni shaabiyaa Tigraay seenee gara waggaatiif deemaa jira. Oromiyaa hunda keessa deeme. Kana yoo sirreessita waa'ee biyya sanii dubbata. Itoophiyaa fi miti isin qaqqabsaa jirtan aangoodhaaf. Birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuu fi miti qaqqabsaa jirtan isin aangoo keessaniif. Warri akkanumaan Ameerikaan maal fiddi jettan ammoo Ameerikaan waa fiduu barbaaddee onne irraa kutattee kaanaan homa fiddi. Homa fiddi. Wanni isin hin finne hin jiru waa baay'ee fiduu dandeessi. Tokkoffaa birriima Itoophiyaa kennitu kamuu yoo kutte sunuu Itoophiyaadhaaf baqi. Waan biraa itti dhiisi. Mallaquma Itoophiyaa kennitu saxxii irraa goote baqi sun Ameerikaatti. Deebistee viizaa kana ijoollee keessan qachi keessa qabdan biyyatti isinii dachaaftee warra aangawoota mootummaarra jiru jechuun maqaan isaanii ijoollee isaanii achi jira bar waajjira mara keessa jira akka biyya keenyaa san rakkoon qabu tak ilma ebalu wada agar biyyatti ijoollee keessan isinii dachaasanii nagaatti Ameerikaa wanni wal isiniif fidu hin jiru. Meeshaa ofii isinitti hin gurgurtu addunyaan akka qoqqobbii isin rakeettu hin gooti haganuma Ameerikaan harka keessaa fudhattee teettee isin laalti. Achi booda maal ta'uu barbaaddan isee? Biyya malee kophaa jiraachuun hin danda'amu. Namni nama malee muyni ammoo muka malee hattan bineensi bineensa malee hin jiraatu. Ollaa keessan malee jiraachuu hin dandeessan. Suudaaniin xilaata keessanii, Masriin, asiin Keeniyaan kaleessa fira. Mee akkamatti Itoophiyaan tun kophaa ofii dhaabattee waa fiduu deemti jedhaa bara. Har'a ammoo waan ajaa'ibaa mootummaan Masrii Jibuutii deemaa jira. Jibuutiidha maal godha? Itoophiyaa kallattii maraan itti marsaa jiranii bara. Kallattii maraan. Abiyyiin garuu wanni dhufu takka hin jiru. Itoophiyaan kaleessa akkas turre yaa subhanallah zaban akkasii keessa jirra jiran zabanni jirru bara 2021 ummanni bilchiginnaa kuni abadan ummata dammaqaa miti. Rabbiin hayxiyoon si jiraanne si jalaa awwaalamti dhugaan. Haqayoon qabaanne dhugaan si jalaa awwaalamti. Bakka hayxi hin jirretti dhugaan si jalaa shaffanamti. Jarri waan dalagaa jiran kana sirri masiyanii arra. Sirri masiyanii nama kaleessa galgala manni murtii Iskender Naggaa akka bahee filannoo irratti hirmaatu jedhan. Maal goona Iskender Naggaa filannoo irratti yoo hirmaate rakkoo maalii qabaa hirmaatu? Maaltu jira filannoon? Filannoo maaltu jira Iskendariin filannoo irraa hirmaachuu jettanii kana ajandaa baasuudhaaf. Kunis hin ta'u jiran. Iskender yooma hirmaaterree Finfinneedhaaf filannoon Iskender Naggaa keessatti hirmaatu nu wanni nu fayyaduu fi waan nurraa buusu illee hin jiru. Yooma hirmaatee iyyuu Iskender Naggaa jechuun ummata Amaaraatu isatu bakka bu'aa hirmaatu. Amaarri bakka bu'aa hin qabu. Iskender Naggaa saniyyuu bakka bu'aan Amaaraa. Wannummaan maqaa Amaaraa qabatee socho'uu iyyuu Amaara roga Amaara qulqulluu takkatti hin jirtu Iskender hima. Hirmaatu gadi baasa rakkoon qabu nuti kana rakkoo irraa hin qabnu warra. Kaleessallee ofii keessanii hiitan badii takka hin qabu. Alaabaa akkasii qabattee deemtettan ol galchitan hiitanii dhiiftanii waa'ee isaan hin galchuun. Sanumattuu ajajni mana murtii wanni kabajamu hin jiru. Manni murtii hin jiru ajajni mana murtii hin kabajamu. Seeraa ol irra poolisiin nuufi manni murtii qixa jedhe kuni akkas. Amma isinirraa gabaabsaa waa'ee bilchiginnaa kana caala naasa'u dubbii jabduu haasa'e. Abbaa rabbi isinii qajeelcheef jechuudha. Amma mee haasaa waa'ee ustaaza kennaa ustaaza Ahmaddiin Jabal kaleessa dubbate keessa haasaa gaarii haasa'ee ustaaza Ahmaddiin Jabal filannoo irratti hirmaachuu yaada qaba. Filannoo garuu ana qophaa miti namanna waliin jira jedhee jira. Haa hirmaatu yoo bu'aa qabaatee bu'aa argamsiise rakkoo hin qabnu. Haa hirmaatu. Bu'aan jira taanaan akkuma amma rakkoon jiru kana bu'aa yoo jiraate haa hirmaatu. Kanallee amma bira kunne dhiifne waa'ee filannoo dhiifne jira. Filannoon hin jiru jennee murteessine abbaan fedhaa hirmaatu abbaan fedhaa dhiisu. Kanatti illee komii hin qabnu jechuu kiyya. Angara kiyya akka dhuunfaa kootiitti jechuudha. Kabira ammoo wanti ani dubbachuu barbaadu kama isin martuu barreessaa jirtan ustaaz Ahmaddiin Jabal haasaa kaleessaa keessatti dhugama jirtu lafa kaa'ee qabsoo kana keessatti ummanni Oromoo bu'aa irraa buufatee jira. Warroonni qabsoo kana keessatti tattaaffii godhan Jawar dabalatee qeerroof qarreen bu'aa irraa argatee jira waan jedhu gaafii dhiyaateef ustaaz Ahmaddiin Jabal haqa takka osoo hin dabsin osoo dhugaan jallisiin deebii kenne jechuudha. Deebii maal jedhu deebisee ustaaz Ahmaddiin Jabal dhugaadhaa jijjiirama kana irraa qaama keessaa qabsaa'ee fi qaama alaa qabsaa'ee jira jedhe. Laala
qaama keessaa fi qaama alaa wayita jedhu kana qaamni keessaa kaleessa qabsoo kana finiinse qeerroo fi qarree ta'ee qeerroo kana bakka bu'ee ka hoogganaa ture Jawaar Mohammadi. Jawaar ammoo qaama alaa ta'ee madaalamaa, qeerroonis qaama alaa ta'ee madaalamaa jechuudha. Qaamni keessaa ammoo warra ODUU ofiin jedhu kana. Qaamni keessaa akka Ustaaz Ahmadiin Jabal kaayanitti qaamni keessaa kuni ODUUdha. Qaamni alaa ammoo ijoollee keenya qeerroo fi qarree wareegama kafalanii irreecha irrattillee dhumanii wareegama kafalanii kanaan duratti ammoo qabsoo kana jalqaba irratti kakaase ummata muslimaa ta'uu kana ragaa dhibbaan dhibbatti wanni mormamullee hin jiru. Ahmadiin Jabal faa hidhaa ture, Sheekh Kaamil Shamsuu, Ustaaz Abubakar, Ustaaz Yaasin Nuuruu kunniin marti mana hidhaa turan. Isa dhumaa irratti ammoo qabsoo kana akka galma ga'uuf sirritti xicichee diratii ofii kennee fi dhiiga ofii xintii ofii gadi cabsee wareegameetiniin akka qabsoon kun bakka ga'u jedhee kaawwata sanii tattaafate qeerroo fi qarreedha. Adda durummaadhaaf qeerroo qarreen kuni pilaanii abbaa qeerroo Jawaar Mohammad alarraa baasuudhaan akkana godha akkana qabsaaya akkanatti injifattani. Nama dhukkubsatu ammoo akka yaalaman godhee waa hundaan bira dhaabatee injifannoon kun akka dhufu godhe. Isa dhumaa irratti addunyaan harkumaarraa Ameerikatu kaase malee Hayilemaariyaam Dassaalenyi ufiin aangoo gadi hin dhiifne. Ameerikaan akkuma kana dhiibbaa gootee aangoo irraa kaaste Hayilemaariyaam Dassaalenyi jechuudha. Ijoolleen har'a hin beektu waanuma biyyiin humaan achi dhaqeseeti beektanii. Dhiibbaa Ameerikaa fi Awurooppaan irra godhaniin Hayilemaariyaam aangoo gadhiiste wayyaaneen wayita Hayilemaariyaam Dassaalenyi aangoo gadhiise abiyyitti dabru dhiibba mootummoota addunyaa kanaani kan akka Ameerikaa Awurooppaa kana jechuudha. Gizee sanitti kaa Jawaar gaafuma sanillee lakki dubbiin kun hin ta'u abiyyiin biyya saniifis nuufis rakkoo fida waan jedhu wayii mormee jira. Gaafa sana ammoo xiqqaa guddaan jalaa fuudhuu didee abiyyiin ilma Oromootii uma rakkoon qabu jedhee morme. Amma Ustaaz Ahmadiin Jabal gaafii kanarratti deebiin Ustaaz Ahmadiin Jabal kaayan deebii sirriidha. Maal ka jedhuudha? Aangoo kanarraa bu'aa ka buufate qaama keessaa dhufe jedhe. Qaama keessaa dhufe jechuun ODUU keessaa as bahe qaamni kun Abiyyi Ahmad jechuudha malaa. Abiyyiin Ahmad kun tiim lammaa jennee lammaa jala yaanee aangoo kana argate qaama alaa dhufe qeerroo fi qarree abbaa qeerroo kana osoo hin taane warra keessa jirutu argate. Warri keessa jiru gaafa argatetti amannee nu ceesisii kalas amma eega wanni marti harka deebi'atis ilmu Oromooti jedhee namni martuu itti uf kennee shufeera raddaatii siitaan akka jedhu namni martuu isatti uf kennee qabsoo kana akka gara fuulduraatti itti oofu Abiyyi jala hiriiruutti seenne jechuudha. Gaafa kana ammoo Abiyyiin waan nu kaleessa qabsoofnuuf kana hin beekne inni. Abiyyiin ammoo wanni qabatee achii dhufe waan biraati nuti abbaa qeerroo taanee qeerroon biyya keessaatii fi wanni nu irra qabsaa turre wal adda laala bakka kanatti ilaalama. Abiyyiin kaayoon isaa kaayoo abboota isaa galmaan ga'uudha. Gaafuma achi keessaa dhufuuyyuu jechuudha. Jawaar waan kana awwaluma mataa isaa keessa arge waan ajaa'iba adaa seenaa isaa beekanatti fakkaata. Jalqabuma morme jira. Abiyyiin kaayoo abboota isaa galmaan ga'uudhaaf kaayoo qaba. Nutis ammoo ummata Oromoo cunqurfamaa waggaa 150 cabe kana bakka cabe sanirraa haa fooyya'u ka jedhu irratti yaada kanarratti amma wal faalleesse. Bakka kanatti amma qaamni keessaa dhufe qabsoo Oromoo butee jira. Qabsoon Oromoo bakkuma kana butamte. Laala gartee dubbiin dhumate. Abiyyiin Ahmadii fi Jawaar waliin gatta'anii yeroo baay'ee marii godhanii waliin haasa'aa turanii keessaa walis siqanii bilbilaallee waan hundaan wal mokkoranii waliin galle. Isa dhumaa irratti wanti dhufe Jawaar qaallitti Abiyyiin mootummaa abbaa irree ta'ee akkasiin agartan kanatti iddoo hundatti mana murtiitiyyuu ol ta'ee argamee jechuudha. Aangoo abbaa irrumaa bichaa osoo hin taane mana murtiillee caalee argame jechuudha Abiyyiin Ahmad. Kanaaf ustaanni asirratti deebiin Ustaaz Ahmadiin Jabal kenne deebii sirriidha. Aangoo kan itti fayyadame qaama keessoo dhufeedha. ODUUtu fudhate aangoo kenna. Jijjiirama kennaan ka dhufe ODUU fudhate. Jijjiiramni kun ammoo kararraa maqee jira. Tokko kana wanni gaafatamee deebi'e sirrii deebi'e tokko kana jechuudha. Qabsoo kana hoogganuu keessatti Jawaar ammoo adda durummaadhaan kana ODUU illee ni mormitu. Abiyyiin mataan isaa mormu. Kuni dhugama lafa jiru kana jechuudha. Pilaanii kaayee qeerroo akkana godhe jedhee akka qeerroon finiinsee sodaa tokko malee gadi bahee wareegamu ka godhe Jawaari. Har'a namni qeerroo akka sodaa tokko malee gadi bahee wareegamu godhuu dhabame jechuudha. Pilaaniin qabsoo namaa wal caalti. Dhageettiin namni walirra qaba. Wal jalaa dhaga'u wal caalaa jechuu kiyya. Mee asumatti tana bira haa kun. Talammaffaa waa'ee waan tokko waan sirriitti naa ta'e keessaa waa'ee hidhamuu Muhammad Diksiisoo waliin wal qabatee jechuudha.
an hidhamuu Muhammad Diksisoo jecha Ahmadiin Jabal Muhammad Diksisoo mana hidhaatuu geeffamuu qabu iyyuu ture ka jedhe sanii miti kanaa ta'an isaa miti an hin beekaa Muhammad Diksis akka inni yakkamaan taane hin beekaan jecha Ustaaz Ahmadiin Jabal Muhammad Diksisoo mana hidhaatuu iyyuu dhaquu qaba hin qabu akkanumaanuu iyyuu osoo mana murtii dhiisii manuma hidhaatuu dhaquu qabu gad dhiifamuu qaba jechuma Ahmadiin Jabal jedhe sanii iyyuu miti an kanatti tole. Kana keessatti maaltu natti tole gaafii abdoon gaafate keessa